Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota TV humna wangeelaa baay'ee Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa. Gidduu kana ergaa jajjabaasaa waa'ee amma jijjiirama biyya keenya irratti ilaalchisee isiniif fidaa kan ture yaadattu. Akkasumas immoo karaa sooshaal miidiyaa keenya intarviiwudhaan namoota garaagaraa isiniif fidaa turre. Har'as itti fufuudhaan keessummaan baay'ee jaalladhuu fi ulfeessu nama waldaa Oromoo Naayiroobii jirtu keessatti geggeessaa waldichaa taatee geggeessaa turte. Akkasumas immoo saba Oromoo Booranaa Keeniyaa keessa jiran biraan wangeela ga'uudhaaf nama gumaacha guddaa godhe obboleettii keenya Dure Negaasaa isinii qabadhee dhiyaadhe nu duukaa turaa isiniin jenna. Waaqayyo immoo karaa ishee daatee akka nu barsiisuu fi mataa keenya gadi qabannee kadhannaa xinnoosee godhanna. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenya waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa yeroo nu laattee fi yaa Waaqayyo karaa ittiin saba keenya bira geenyu daandii tatamsaasa wangeelaa kanaaf guddaa goonee si galateeffannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Ameen. Sagaleen kee akka jedhutti dhuga baatota akka duumessaa naannoo keessanii qabdu nuun jedhee nutti himaa yaa Waaqayyo dubbiin kee dhuga baatota yaa Waaqayyo warra jireenya isaanii keessatti hojii keessa dinqisiisaa arganii nutti himan baay'ee isaanii of biraa qabna. Akkuma macaafa qulqulluurraa qulqulloota kanaan dura turan irraa akkuma barru har'a immoo warratti nu gidduutti kaaftee yaa Waaqayyo isaanirraa barraa karaa obboleettii keenya Duree immoo nu barsiisuun jaalala kee haa ta'u maqaa isattiin nu jaallattee fuula keetti nu fudhatte maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Hundumti keessan nu duukaa turan isiniin jedha obboleettii keenya Duree irraa waan guddaa isaa bartu Duree ofii kootii wajjin Naayiroobiitti wajjiniin jiraadhe nama jireenya ishee beekuudha nama Waaqayyoon jaallattuu fi nama yaadni Waaqayyoo akkaataa dinqisiisaatti wajjiniin hojjetu. Namoonni ishee hin beekne jireenya ishee irraa waan baay'ee bartu isaan immoo jireenya keenya sirreeffannee akka nu Waaqayyo wajjin deemnu baay'ee isaan nu gargaara. Kanaaf nu duukaa turan isiniin jedha obboleettii keenya Duree baga nagaadhaan gara TV humna wangeelaa dhufte. Fayyaa ta'ii maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Dhaggeeffattoonni keenya amma tokko akkas baranitti eenyu Dureen eessatti barattee eessatti dhalattee eessatti guddattee waa'ee keetu xinnoo ishee dhaggeeffattootatti barsiifte. Dureen kun egaa seeruma isin asitti argaa jirtanii hafuuraan intala Kiristoosii fooniin immoo kan Negaasaa Dure Negaasaan jedhama. Naannoo Western Wallaggaatti dhaladhe Dambidolloo achumattiin high schoolis baradhe elementary high school part of high school isa booddee immoo gara Shaggar ol dhufnee achitti immoo baradhe high schoolii fixeen gara biyya kanaa dhufe obbolaa 7 qaba durba 2 dhiira 5 maatii guddaa keessaan dhufa egaa Waaqayyo na galatu. Galanni gooftaaf haa ta'u. Atamittiin gara gooftaa dhufte Kiristoos duukaa bu'aa jirta amma atamitti gara kana dhufte. Manuma Waaqayyoo keessatti dhaladhe. Actually maatiin harmee kootii warra hojii wangeelaa kun karaa misiyoonotaa biyya Wallaggaa keessa yeroo karaa Sudaan ol seenan jechuudha. Maatiin harmee kootii warra simatee lafa kennee fi iddoo kennee fi tajaajila kana akka inni biyya keessatti bal'atu godheedha. Maatiin abbaa kootiis gooftaa fudhatanii booda keessa achuma manuma Waaqayyoo keessatti dhaladhee guddadhe. Gooftaatti garuu kanani wal beekumsaaf wal jaalala guddaan itti siqee hojjechuu jalqabe garuu hojii Waaqayyoo ijoollummaatti iyyuu hojjenna turre Youth for Christ kan jedhamu ture mana barumsaa keenya. Youth for Christ kana keessatti qooda fudhannee miillaan baanee wangeela dubbachuudhaan faarfachuudhaan namoota tajaajiluudhaan manni barumsaa keenya gara sanarra nu deemsisa ture. Torbeettiin baana turre hamma miilaan sa'aatii tokko sa'aatii kaan immoo makiinaadhaan akkasitti deemnee tajaajila turre mana barumsaa keenyaati. Dambidollootti ijoollummaatti jechuudha xixinnoo taane. Kanaafuu achuma keessattis hojii kana hojjetaa turre dur xinnoo taane booddee immoo yeroon guddadhetti xiqqoo ishee Waaqayyoon hin dhiisetu hin ta'in drift away gara siyaasaatti hin gore. Garri caalaan koo humni koo
yaadi koo qalbiin koo siyaasaarra ture. Siyaasaa waa'ee saba keenyaa ba'aa guddaan irra ture. Yaada koo keessaa ittu kanas manuma kootii warruma koorraa abbaa koorraa kanan baradheedha. Gara sanatti gore yeroon biyya Ameerikaa kana dhufu jechuudha. Garuu immoo yeroon Jaappaan turre isa booda immoo Jaappaanitti wanta tokko waaqayyo qalbii koo keessa fiduutti ka'ee isa booda yeroon Keeniyaa dhaqu directly kooliidhuman argadhe akkan waaqayyoof hojjedhuu fi waaqayyo directly manatti dubbate hin amanuun ture waaqayyo akka dubbatu namatti akka inni dubbatu naman qalbii namaa keessa akka inni kaa'u nan amana isa waaqayyo akkas jedhe namooti jedhan garuu hin amanuun fudhadhuun ture maal ani soo kiristaana maaf natti hin dubbatu isa jedhurraa kan ka'e atiyyuu beekta kana hin fudhadhuun ture garuu waaqayyo karaa achi qabaafas qabaan qabneen clearly akkaataa naa galutti natti dubbate isa booddee gaa dheeraadha dhuga ba'umsa mataasaa danda'eedha kuni yeroo kana gaa waaqayyoo tolega waaqayyoon diduun hin danda'amu isa jedhuun gara waldaa afaan Oromoo sana dhaqeen gagargaaruu jalqabe isaanis dhufanii na gaafatan isaan na gaafatanii dideetan kan waaqayyoo natti dubbateef jechuudha. Amma waldaan Naayiroobii jirtu afaan Oromoo suni waldoota diyaaspooraa jira hundumaa irratti dhiibbaa guddaadha kan isaan fidan dhiibbaa qajeelina. Namoonni achitti hojjetamanii ba'anii jijjiirama guddaa waldoota irratti fidanii achi keessatti gaati boordii cheerii gooteetu hoogganaa boordii taate yeroo dheeraa hojjette achirraan iyyuu immoo wangeela iyyuu immoo warruma biyya sana keessa jiraata jiran warra Oromootiif immoo waldaa dhaabdanii hojii bal'aa jalqabdanii akkasiin jirtan beeka. Isa kanatu nutti himte waldaa Oromoo keessatti attam ture baqattootaa wajjin hojjechuun achi immoo akkamittiin immoo wangeela kana gara sanatti bal'isuu immoo dandeessani. Egaa Naayiroobiitti hojii wangeelaa hojjechuun salphaa hin turre baay'ee waldaa keessa hojjechuun salphaa hin turre hojiin wangeelaa hojjechuun salphaadha. Garuu waldaa keessa waldaa geggeessuun xinnoo cimaadha biyya baqannaatii namni yaadisaa qalbiinsaa bittimmaadha aaraadha gaddaadha abdii kutataadha namoota kana baatanii deemuun baay'ee cimaadha. Wal bileemii godhaa nama bileemii godhaa maaliifi egaa ofiisaatii jireenya isaatti waan argamu tokko waan mul'atu tokko waan hin qabneef biyyatti deebi'uuf dukkanaa biyyi achi deemuuf immoo siistamiitu jira darbanii deemuuf immoo waan nama dhorku baay'eetu jira waan nama hanqisu baay'eetu jira. Kanaafuu sabi kun baay'ee qalbiinsa qabamaadha wanta ta'eefi wanti gammachiisu baay'een argamu. Itumati gootuutti hin argamu itumati yaadduufi itti hin argamu yeroo baay'ee egaa kana nama hubate duwwaadha kan hojii kana hojjechuu danda'u. Yeroo baay'ee taa'ee yeroon hojjecha laalu waan abdii si kutachiisu ta'eetu garuu waaqayyo immoo nama baachuu danda'u kaa iddoo sana ani immoo qabsoo keessatti shaakaleera. Amala nama adda addaa shaakaleera dheekkamsoo arrabsoo bareeraa lafa siyaasaatti homaa wanti si dhaabu hin jiru humna wanti isa waan baay'ee baradheera tajaajila baradheera tajaajila addaayyuu yoo ta'e iyyuu tajaajila baradheera. Kanaafiyyuu salphaatti egaa hojii waaqayyoo lafa keessas deemuu hin dandeessu al takkaa erga qabde garuu waaqayyoo baay'ee waan gurguddaa hojjete lafa sana irratti waan dinqii hojjete namni baay'een hin galuuf si gaafatu maaltu si rakkise maaliifi na yaadadha yeroo tokko namni guddaan namni waaqayyoo guddaa kan nuyi jennu nama Oromoo nu tajaajiluu dhufee actually wal araarsuudha dhufee achis yeroo dhaqu
komee dhagaa asis yeroo dhufu komee dhagaa namni baay'ee walitti ka'ee jira. Siin garuu maaltu si rakkisee naan jedhe. Baay'ee na dinqe nannayeesi nan dinqifadheesi. Garuu baay'ee kan si dinqu tun gooftaatti baay'een jabaatiin wanti na rakkisu waa'ee sabichaati. Waa'ee wangeelaa caalaa. Exactly. Kanan dhaqeefis mooriin kanaafi. Waaqayyo iyyuu naa waamu malee achitti amma Naayiroobiitti siyaasaa hojjechuun rakkoodha. Baay'ee cimaadha. Akkasitti eegama biyyi suni. Maayikirooskooppii Tigiree jala jira. Socho'uu hin dandeessu anaan keessumaa mana eegu kiliirlii mana eegu maaliifi baakgiraawundiin koo waan beekamuuf. Kanaafiyyuu saba kana immoo utuun hin tajaajilin taa'uu kan hin dandeenye beeka Waaqayyo. Karaa kanas haa ta'u, karaa kanas haa ta'u, karaa kanas haa ta'u, I'll find a way. Karaa barbaadee dhumanii tajaajila. Kanaafuu Waaqayyo karaa naa qopheessa jechuun hin danda'ama. Fedhii namaa waan beekuuf Waaqayyo karaa qopheessa. Karaa seefiitu naa qophaa'e saba kana tajaajiluudha. Seefii yeroo hin jedhu gabeetta namni Waaqayyoof hojjetu bakka seeftiin kana caalee hin jiru lafarra. Hin dubbattaa, hin hojjettaa, hin gootaa, Waaqayyo si eega. Nama miti kan si eegu. Iyyaala namni si ajjeesuullee, iyyaala namni si balleessuu, iyyaala namni waan fedhe gochuu garuu hin danda'an. Hin danda'an. Isee kana immoo baay'een jaalladhe. Isee kana baay'een itti gammadasi. Tokko hin eegamtaa, lammaffata immoo mo'icha qabda. Ani immoo mo'uu baay'een jaalladha. Mo'amuu baay'een jibba. Waan nan baradhee yeroo sukkumamuu baay'ee keessa darbee waan nan baradhee qajeelinaan hamma namaatti jechuudha. Namni qajeelaa miti. Hamma namaatti laphee qajeelaadhaan hojii Waaqayyoo yoo hojjette matuma mo'amuun keessa hin jiru. Hin jiru. Warricha achi keessa hin jiru. Matuma rukutamuun hin jiru. Du'uun balleeffamuun hin jiru. Yoo Waaqayyo jedhe hin duutamu. It's okay. Du'aan sodaannu. Egaanii inni kun baay'ee humna sii kenna. Maaliifi yeroo girgiddaa dhufanii si dura kaa'anii yeroo si durachi kaalli boolli qotamu darbita. Cabsitee darbita. Utuun beekin. Utuun dhama'in. Utuun dafqin. Darbita. Darbitee of argita. Wow, this is good. Jetta gammadda. Wow, this is good jetta. Egaa tajaajilli qabsoodha karaa tokko. Qabsoo hafuuraati. Qabsoo safoonii keessan ture waan ta'eef qabsoonni kun salphateen argadhe. Isa sanarra. Inni sun cimaadha. Survival of the fittest asuma caalutu mo'atee darba inni sun. Asitti garuu isa karaarra jirutu mo'atee darba. Kanaafuu Waaqayyo baay'ee nu gargaaree wanti hojjetamus immoo wanta dinqiidha. Namooti keenya adreesii illee hin qaban lafa sanarratti. Yeroo dura sana iddoon namni itti wal argu. Xalayaan illee namaa kan itti dhufu. Waldaatti. Namooti baay'een kanan arganii namoota qabsoon keenya garri caalaan humni keenya garri caalaan Oromoodhumaan wal qabuutti dhuma. Warra kaan miti caalaansa garuu inni kun karaasaa barbaada, inni kun karaasaa barbaada, inni kun karaasaa barbaada. Sarvaayivii gochuudhaaf immoo warri itti fo'ameerra jiru hojjechuudha qaba. Egaa Waaqayyoon kadhannee lafa sanarratti Waaqayyo hojii gurguddaa hojjete. Hojii misiyoonii isa gara Noorz Keeniyaa Noorz Keeniyaa duwwaatu hin ta'in hojiin baay'een kan hojjetame namootni biyya keenyaa dhufanii biyya sanatti baqatanii achitti gooftaatti dhiyaatanii gooftaas baratanii firas argatanii namootaanis walitti dhufanii
bakka itti xalayaan dhufuufis bakka itti maqaan isaanii waamamus argatanii achi keessatti sarvaayivii gochuun tokko. Lammaffaa immoo gooftaatti achi keessatti guddachuun waan biraadhaan immoo waan lammataa waan guddaadha. Achitti immoo fooyi guddatanii karaarra bu'anii immoo biyya lafaarra immoo faca'u. Misiyoonii karaa lamaa hojjetti waldaan sun. Tokko biyya lafaarratti hojjetoota wangeelaa facaafti. Lammaffata immoo lubbuu haaraa barbaaddi. Noorzi Keeniyaa keessaas achuma keessaayyuu hin beektaati achi turte nama baay'eetu cuuphama gooftaatti dhufa. Inni gooftaarraa deebi'ee immoo deebi'ee dhufa. Achitti immoo fayya fooyya'aa guddata gooftaatti siqa. Kanaafiyyuu hojii karaa lamaati. Misiyoonii lama jechuudha. Mishan fiildii lamarra hojjetti. Nama gaa qabaanne akka garaa keenyaatti namoota guddifne akka garaa keenyaatti gadhiisuu hin dandeenye garuu hamma tokko wayyaadha fooyyee qaba gaariidha ta'eera. Kanas immoo hojiin koo biyya lafaarra iddoo baay'ee nageessa. Waaqayyos immoo dhuga ba'umsaaf akkanaaf ta'uuf jedhee karaa naa banee natti fakkaata. Yeroon biyya adda addaa deemu kana ijoollee mana yeroo biyyaatti kanan arga bakka aarsaa irratti. Tuusaan kadhannaadhaan geggeessanii, tuusaan waldaa geggeessanii, tuusaan faarfannaa faarfatanii, tuusaan waaqeffachiisanii argaa baay'ee na dinqa. Tokko namootumti achi takka waldaa keenya keessaa ka'anii hin tajaajilin, ka'anii waaqeffannaan geggeessinillee isaanii geggeessuun argaa. Nannaa akkamitti eessaan namni kun iddoo kana ga'e? Attamitti yeroo tokko Parziin dhaqee, Parzi magaalaa jedhamtu magaalaa Awustiraaliyaati. Mucaa tokko geggeessaan arge, mucicha beekaa waldaa keenyatti baay'ee na dhibe jechuun takkaa geggeessees hin beeku maal jedhee hin beeku. Booda yeroo hin ba'u wajjiniin haasofnee dinqifadheen waaqayyoon galateeffadhe. Waaqayyoo barcuma irratti illee namoota hojjeta jechuudha iddooma sanatti illee. Anarra kan wayyuu dhimnaan hin fudhadhee naan jedhetti ka'ee. Ani immoo gawaan ta'aa ture, an gooftaatti iyyuu baay'een dhiyaadhuun ture. Achumattiin jalqabee lafuma naqu barbaachan dhufee achitti jalqabee achitti immoo laphee koo keessa waaqayyoo galee kanaafin ka'ee dhumanii hojjedhee of argee maleessaa shaakalayyuun qabu naan jedhee baay'ee na dinqee. Waaqayyoo golattuu namoota hojjeta. Egaa lafi sun lafa hojiiti. Biyyichi lafa hojiiti. An jiraadheef utuu hin ta'in utuu hin jiraannes lafuma hojiiti. Namooti baay'eetu gatiitti baase. Ana duwwaa miti. Namoota achiin darbanii deeman amantooti keenya tajaajiltooti. Ati faan beektaa yeroo sana nama hundumtu an achuman turee fi na gaafataa jirta malee namoota baay'eedha kanatti gaafachuu dandeessu. Faca'anii kan jiran, hojii kana kan hojjetanii, waldaa kana kan guddisanii, hojii kana mul'ata kana kan jalqabanii deeman, kaan immoo amma tokkorraa hojjetanii deeman biyya lafaa hundumaarra iddoo hundumaa jiru. Egaa amma hojiin saba bal'ateera, baay'ee bal'ateera. Amma inni gara waldaa meeqa pilaantii gootan egaa amma gara Noorzi Keeniyaa? Waldaa ja'a. Waldaa ja'a amma torbaffaan nu gaafataa jiru. Garuu faayinaanshalii xiqqoo ishee humni keenya gaa amma baay'ee stretched waan taaneef hojjetoota baay'ee jira. Isaan kanaaf mindaan xinnoo yoo ta'uun kaffalama. Waldaa ijaaruun jira. Lafa dhanne hundumaatti mana kiraan fuunu, lafa binne mana ijaarra. Horii isaa isaa fuutu? Waaqayyoomatu provaayidii godha. Waaqayyootu provaayidii godha gara caalaasaa. Garuu immoo waldaan Ebenezer kan Minneapolisiin jiru kun waldaa kooti. Waldaan keessa turedha. Yeroo inni jalqabamis warra jalqaban keessas an jira. Ebenezertu hin ta'in egaa duraan already marii ture. Isa dura immoo
waldaa faranjii keessatti ture kan nuyi waaqeffannu. Isaan waggaa 20 darbee fi at least waggaa 19-18 nu gargaaraniiru. Dhaabbataatti nu gargaaru. Mul'ata kana sheerii wajjin godhee mul'aticha fudhatanii maalii fi isa asiitii baanii lubbuu barbaaduun baay'ee cimaadha. Nu immoo namas qabnaa, humna isaas qabnaa, nama isaas qabnaa, garuu wannoo isaan qabnu, riisoorsii hin qabnu, horii hin qabnu. Isaan immoo yeroon qabanii horii qabu. Fiiddee bulta biyya kanaati. Isa kanaafuu walitti dhufneetu paartinarshiippii uumne jechuudha. Egaan isaan nu gargaaru, baay'ee nu gargaaru. Booddee waggaa 4 duraa ka'ee Makkaan Yesuusii wajjin haasa'ee nu gargaara. Makkaan Yesuus International Missionary Society qabu, sectionii qabu. Isaanitti warra mission sectionii isaaniitiin dubbadhee pirezidantii Makkaan Yesuusittis haasa'ee nama ergineetu asseesii goonaa naan jedhanii. Nama ergan assessmentiidhaaf nama erganii asseesii godhanii maal hojjetaa jiru dhugaadhaa isa jedhu. Innan itti hime kun dhugaa ta'uusaa dhugeeffachuudhaaf haala hojichaas ilaalanii immoo tole paartinarshiippiin jalqabna jechuudhaaf nama erganii. Namni kun dhufee gara ji'a 2 keessa deemee riippoortii qopheesseef geessee fi immediately nama nuu kennan jechuudha battaluma san. Hojjetaa misiyoonii faamilii nuu kennan, haadha manaaf abbaa manaa kan afaan Faransaayii kana barsiifamanii maalii dhaquudhaaf qophaa'anii haalli sun immoo biyyichi immoo waraana wayii jalqabee jennaan hambisanii mana kan jiran isaaniin nuu ergan achitti. Na waggaa 3 walakkaa ta'aniiru natti fakkaata achi Marsaabeet Noorz Keeniyaa keessa ta'anii hojii kana nu gargaaru. Hojjetoota tireenii gochuudhaanii isaan dura namuma isa assessmentii dhufe sana erganii waggaa tokko baay'ee hojjete. Nama development workeriidha, bulii jedhama. Baay'ee hojjete, baay'ee tireenii godhee, baay'ee barsiisee, baay'ee naanna'ee hojii kana hojjetee walitti mataa isaa nuu qabee amma immoo yeroo inni deebi'ee galutti immoo gara biraa faamilii nuu erganii. Lubata shoomee jedhamu. Lubita shoomeen baay'ee hojii guddaa naannoo sanatti hojjetaa yeroo haadhi manaa immoo dubartoota irratti hojjetti. Baay'ee nama kennaa kadhannaa qabuudha, nama kennaa ayyaanaa qabuudha. Waaqayyo dinqii hojjeta, namootiin fayyuu, dhukkubsataan hin fayyaa, wal waamanii dhufu. Akka mana qorichaatti mana isaanii dhaqu. Amma Makkaan Yesuusii harkaa fuudhee dhuunfatee hojjetaa jira moo hidhatas ni hojjetee hojjetaa? Makkaan Yesuusii homaayyuu nurkaa fuudhee in hojjetu garuu isaanumaan nuu kennan. Isaanii nuu kennanii isaanii mindaa isaanii ittiin jiraatanii waldaa Naqamtee tokkotu kaffala. Baadiyyaa keessa waldaa Naqamtee baadiyyaa jirtutu gara $1,000 ji'atti waggaa hojii kiraayin manaa jira. Transportiin naannoo sanatti wannoo jedhan jira, nyaati isaanii jira, inshuraansiin jira. Kana hundumaati mindaan isaan argatan xiqqaadha. Garuu baasiin adda addaa kuni hundinuu isaanis akkuma misiyoonii akkuma voolontiiriitti hojjetu. Operational fundii isaanii immoo nuyi kontribuutii goona xinnoo. Egaa isaan naanna'anii hojii kana hojjetu. Kruseedii baay'ee bahuu, lubbuu baay'ee booji'uu, hin barsiisuu, narcharii godhuun guddisuu, warra cuuphame guddisuu. Baay'ee hojiin hojjetamaa. Akkasittiin sappoortii nu godhe Makkaan Yesuus misiyoonii isaanii, sekshinii misiyoonii irratti hojjeta. Carraa nama iddoo sanatti bal'isuudhaan maal fakkaata gara fuulduraatti? Moosuma qabdan kana guddisuu. Baay'ee bal'achuudhaaf iddoon jira, karaanis jira. Namooti naannoo sana baay'ee wanti sitti tolu maaltu ta'e yeroo jalqabadhan yaani gaafa
2000 an ofii kooti kanan naqe 2009 ture. 2009 tti dhanee gruupii waldaa keessaa luba taanee hojjetoota wangeelaa taanee deemne boordii jaarsolii keessaa amma deemuu danda'aniin deemne. Baay'een na'e yeroo naqu nan na'e maaliif Waaqayyo iddoo kanatti nu erge waggaa utuun bayin dura waggaa 10 kadhan. Waggaa 10 atis kadhanicha keessa jirta wajjiniin kadhataa turre dafinoo jechuudha. Har'is dafinoodha. Guyyaa kadhannaa keenyaati yaadatta. Baay'ee kadhanne Waaqayyoon jechuun baqataa kan addana jiru nama keenya namasa biyya keenyarraa dhufe kana duwwaa tajaajilaa as teenye isa jedhu baay'ee nutti dhaga'ame jechuun isaanuma duwwaa isaan already warra gooftaa beekanidha. Yartuudha namoonni dhufanii cuuphamanii. Asittoo maal dhiifnee deemna gooftaa isa jedhu gaaffii kana kaafnee Waaqayyoon kadhataa turre. Waldaa saba afaan Oromoo dubbatu kan Keeniyaa, Booran, Gabra, Orma baay'eedha isaan. 8 moo 9tu jira kan afaan Oromoo dubbatan. Isaan kanaafi waa tokko dhiifnee deemuu nurra jira inni tokkoffaa sabichi hin tuqamne baay'ee hiyyuma keessa jira gadi qabamaadha miidhamaadha. Nama Keeniyaati Keeniyaan immoo akka Keeniyaatti iyyuu isaaniin ilaalu caalaa akka warra Itoophiyaatti ilaalu. Gidduutti sabi kun raanfatamee taa'a. Isa kanaafuu yeroon dhaqee arge garuu namanni hammana poovartiin akkasii jiran seeneen lafa sanarra lafa rakkinni jiru immoo wangeela fuutee yeroo dhaqu baay'ee sinaasisa. Maaliifi inni taasiftu kun biddeeni malee kan inni barbaadu daabboodha malee wangeela miti. Baay'ee natti dhaga'ame maal inni wangeelatti himna gooftaan jedheen boonye bakka. Boonye fuula Waaqayyootti. Sabakka kana rakkataa kanatti wangeelattam jennee himnaa inni. Booddeegaa yaadinuu dhufee maanni yaadinuu jajjabeessee wangeelichi of keessaa waan hundumaa akka inni qabudha. Itti himna jennee isa kana himne gaa. Ofii keenyaan qabne ofii keenyaan biyya keenya nuyyuu akkas turre miti. Durii Haayile Sillaaseen yeroo warra misiyoonii dhufanii dhaqaa biyya Oromoo afaan isaatiin nu arrabsan sanaan biyya Oromoo dhaqaa biyya gaallaa dhaqaa jechi barsiisaa warri kun kiristiyaanota jedhee nutti erge. Kanatu lafaa nu kaase. Isaaniin dhufanii mana barnootaa nu bananii gooftaas nu barsiisanii namni keenya iji isaa baname namni wangeela qabu jabbanama. Iji isaa baname opportunity adda addaa arganne jechuudha. Kanaafuu nus akkuma keessan turre irraanfatamoo tuffatammoo irraanfatamoo gatamoo turre. Wangeela kanatu ifa nu baase. Nuni waldaan keenya waldaa baqattootaati hin beektu isinitti himne irraa. Kana qabna isa ifa nuu kenne kana isiniif finnee dhufne. Isuma kanatu of keessaa nyaatas qaba, barnootas qaba, waan hundumaa qaba. Waan nuuf godhe isiniif isin godha nu gararraayyuu isiniif isin godha. Jennee himnee gaannis dhaqaan isin duukaan dhaqaa nuun jedhee nadhee. Baay'ee fuulli isaanii sittiin tolu, wayyaan isaanii sittiin tolu, si gaddisiisa. Jireenyi isaanii baay'ee gadi deebi'aadha. Baay'ee gaddinee lafisaa gogaadha. Garmalee gogaadha. Garuu Waaqayyo hin dhaqe akkuma kakate dhaqe. Jireenya isaanii waggaa waggaatti jijjiirama argina. Waggaa waggaatti. Mana barnootaa xinnoo sachuma waldaa keessatti jalqabne waldaa lafa binnee lafa actually lafa bituu yaanne humna isaas hin qabnu jennu turre kiraayifuuna mana xinnoo inneetu mana barbaanne innaan nutti kennuu dida warri Islaamaa. Lafuma immoo kiraa nutti kennaa innaan didan. Maal wayyaa inni mariisifne nama wajjiniin dhandhee nama
Naayiroobii tureetu gannan galaa yeroo dheeraa gaafanne duukaa buunee nu didee booda tolee jedhee waan goonu hin qabnu gaa manuman jiraadhu jalatti kadhannaa ammaa fi garuu immoo na yaala jedhee deemanii hojjetootii biyyarraa lubii fi toleeraa beekta toleeraa faqaaduu luba tsaggaa isaan kanatu duukaa bu'a ture utuma duukaa bu'anii namichi tokko tolee jedhe gurguruudhaaf lafa bitaa malee jedhe isheen lafa xinnoo tokko nutti gurguru jennee lafa xinnoo amma humni keenya danda'u booda ndide itti ka'anii warri kaan itti ka'anaanii hunduma isaa malee hin gurguru jedhe walakkaa malee hin gurguru jedhe tolee eekarii tokko malee booddee tole eekarii tokko hin dandeenyu inni gaafa rakkanne inuma yaallaan jedhe gaa numa yaalla go'a heedin jedhe ennaan amma immoo takka ture hin jedhe hunduma isaa malee hin binnaan jedhe hin maraattee naan jedhan maa jechuudha eessaa fuunee binna immoo binnaan jedhe bakka maali gaanni inni dubbate humna qabaan binna inni booddee tole jennee dhanni wajjiniin dubbannee namichichis baay'eetti dhaga'amee nu isin gargaaruudhaaf kanaaf jennee yeroo nuyi itti dubbannu isinis akkuma warra kaatolikii ijoollee keenya hospitaalan ciibsitanii yoodhuma amma hospitaala iskuuliis yoo fiddanii mana qorichaa isaan diskirimineetii nu godhu kanaafiyyuu waadaa nu galtuu akkuma Oromoo tokkotti akka tiriitii nu gootanii naannoo waliin caalchifnu lubbuun tokko nu biratti islaamas taate kiristaanas taate wanta gochuu dandeenyu hundumaa waluma qixxee goona jenneeni tolegaa jedhee nuti himatee nutti gurgure jechuudha lafa sana waaqayyoos immoo horichaan fidee hin binne mana jaarree gaachirratti mana jaarree hojiin jalqabame baay'ee nuti tole waaqayyoos bokkaa roobse egaa nu jaallatan waggaa 13 roo nu jaallatan jarattiin gama paaster waaqoo kun warra Oromoo kun erga dhufanii waaqni nu yaadate rabbi nu yaadate jechuutti kaanii warri islaamaas waldaanis gaan bal'atee ijoollee baay'ee argatanii namoota baay'ee argatanii baay'ee guddataa jira garmalee guddataa jira ittuma fufanii bal'isuu dhumarra jirraa luboota barsiisaa irra mana barumsaa galchine akka isaan nama mataa isaanii qabaatanii fi gara fuulduraatti independently ranii gochuu yeroo dhiyootti jalqabu inni aman. Namoonni kana gargaaruu barbaaddan yoo jiraatan egaa obboleettii keenya ture quunnamuu dandeessu. Mi'a asii deebisa gara Minneapolisitti. Waldaa Minneapolis kun waldaa diyaasporaa keessaa isii jalqabaa jirti fakkaata. Waldaa kana jalqabuu keessattis gumaacha kee guddaadha jedhu. Mee sanatti mixinnoo? Waldaan iddoo kanaa waldaa isii jalqabaa natti fakkaatti afaan Oromootiini. Jechuun koo biyya jira of course egaa biyya jechuun koo biyyattiyyuu waldaan afaan Oromoo asachi qofaatti gama Wallagga fa'aa keessa biyya Oromoo iddoo adda addaa keessa jira afaan Oromootiin garuu biyya alaatti waldaa isee jalqabaa natti fakkaata Jarmaniin nuyi jedhu dhagayeera warri Hermansburg nuyitu jalqabe nu biratti jalqabame jedhu nuyi garuu nageenye gaa hin beeku dhugaadha ta'e hin beeku kamtu dhugaan kanan beeku garuu asiiti yeroo jalqabame kan ajandaa ta'ee dhiyaateeti waldaa siyaasaa irratti. Iddoo siyaasaatti waldaa jalqabnatti dubbattan. Faladhamne ijoolleetu dhudhufu amma fakkeenyaaf obbolaan koo faanii warri quxusuun koo dhudhufuu jalqaban egaa nama fiduu jalqabne baay'ee xinnoo turre biyya kana keessa yartuu turre nuyi. Siyaasaadhuma kana hojjennaa waldaa faranjii moodhanna. Waldaan waldaa warri kiristaanii warri waldaa keessatti guddanne waldaanuma dhan. Warri kaan immoo naqan kaan ortodoksiidha, kaan islaamaa, kaan immoo protestaantiidha. Miidhaquun naqagaa waldaa miidhaquu barbaadu afaan nan naqa takka waldaa nafu waldaa faranjiidhaan. Waldaa faranjiidhaan
waldaa faranjii kana keessatti guyyaa Oromoo Day qabnaa baay'ee beeksifna Oromoo. Amma ijoollee warri nu booddee dhufanii waldaa faranjii kana dhaquu dadhaban jibban. Maaliif tokkoffaa afaanicha sirriitti hin beekan. Lammaffata immoo o'uu fi dide. Ililleen hin jiru, harka rukuttaan hin jiru, ililleen hin jiru jedhu. Waldaa sirriitti hin barsiisanii kana jedhu wanta ta'eef maal waldaa Amaariffaa dhaquutti ka'an hundumti isaanii. Obbolaansa sanaas hin dhufu, kan kaasee kanaas hin dhufu, warreen machi dhaquutti ka'e. Booda rakkanne mateenyee ilaallee jennaan nu asii qabsoorra jirra afaan Oromoo piromootii gochuuf guddisuuf sanyii kanaaf dhaabachuuf akka aadaan keenya hin banne afaan keenya hin banne hojjetaa jirra asii immoo sokkaa jiru ijoolleen dubbiin kun hin taaneen ajandaa siyaasaa ta'ee dhiyaate jechuudha. Waldaa dhaabuun nurra jira afaan Oromoo inni. Waldaa afaan Oromoo dhaabuun nurra jira jennee jalqabame jechuudha. Murtoo lafa keenye kan sidibu kiristaana duwwaadhaan dhaabate miti. Warri Islaamaa dhufaniiru. Kottaa inni amma kottaa harka rukuttaa ilillee isuun nurra jira ijoollechi as fiduudhaaf nummoo xinnoodha. Eenyusi amma isaanis nu gargaaran dhufanii obbolaan keenya jechuudha. Warri akkas adda addummaan hin jiru. Baay'ee wal jaallanna baay'ee walitti sinnaa kutaan maqaan naamu hin jiru. Amantiin adda addummaan hin jiru. Murtoo kana lafa keenyeetu qaba. Murtoo kanaanii waldana jalqabamu jennee lubi tokko dhufanii turan biyya kana seminaarii barachuudhaaf isaanii waamnee gaafa Iistariidha kan nuyi jalqabne. Iistariirra jalqabnee nutti tolee chaapilii yuunivarsiitiidhaaf humneeti. Yuunivarsiitii of Minisootaa dhannee chaapilii humnee jalqabnechi. Achitti jalqabaa. Sagada jalqabaa achitti natti fakkaata kan nu goone kadhata jalqabaa. Torban lama wal argina innee inni kaan ji'a jedhee ituma ji'a jennee ji'aan baanee ji'atti deebinee no torban lama innee no torbeetti jennee achi waldaa ta'ee warra Amaariffa dhaqedhanii kadhannee maaloo kottaa inni maaliif nuyi akka isaan barbaadan sanatti hin beeknu geggeessu. Isaanii achi as deebifnee tuqaa isaan dhufanii waldaa kana jalqabanii itti fufan jechuudha. Kanaafuu jalqaba isaa keessa wajjinumaan jira. Dur manatti kadhanna jimaata galgala kadhannaan ture harmeen tokko iddoo kana turanii adde Elsaabeet Karoorsaa jedhamu waldaa mana barumsaa Ameerikan mishinii sana isaantu gaggeessuuf daayirekteera turan Addis Ababaatti. Isaan as jiru namni guddaan nu qabnu obbo Tarfaasaa Yaaddasaa kan jedhaman jiru. Isaan kuni walitti nu qabu kadhannaadhaaf. Jimaata immoo biiziidha baay'ee ariifannaa. Wiikeendiidha. Waan iddoo baay'ee geessaa dargaggoodha. Isaan sodaammoon dhandhaa. Luqqaanii banna garuu keessa. Tuma jennu dhandhaa garuu dafnee bahuu barbaanne. Akkasuma jedhamti qaama waldaatti geeddaramee waldaa ta'e booddee haala kanaan waldaa ta'e. Inni biyya lafaarratti faca'ee amma akkas guddate kuni akkasitti jalqaba. Dureen Oromoo Minisootaa keessatti beeksisuu keessatti akkasumas immoo Oromoo mootummaa Ameerikaa irratti beeksisuu keessatti qooda guddaa qabdi jedhama. Akkam ture? Egaa gurmuudhuma addanna turan keessaa tokkon ture baay'ee xiqqoodhaan yeroodha. Garuu baay'ee hojjenna turre tokko sabi keenya baqatanii Jibuutii baay'ee ture yeroo san Sudaan Jibuutii. Kanaafiyyuu jara kana achi as fiduun nurra jira. Namooti baay'ee rakkataa jiru, hin kurkurfamu, hin hidhamu, hin ajjeefamu. Garmalee dhiibbaatu saba keenya irra jira. Kanaafuu namoota kana gargaaruun nurra jira isa jedhuuni jalqabanii yeroo nan dhufe hamma tokko tattaaffiin ture. Garuu hin guddifne waan sana guddifneetu irratti baay'ee hojjenne waldaa biyya kana jiru maappii goone. Skoola biyya kana jiran high schoolota maappii goone
irra naannofneetu dhibee rakkina Oromoo himu. Sabi kun akkasitti rakkataa jira biyya kana keessatti. Gadi qabamaa jira. Firiidamii amantii qabu, firiidamii jireenyaa qabu, firiidamii afaanii qabu, aadaa isaa guddifachuu hin danda'u, dubbachuu hin danda'u. Afaan keenya dubbachuun illee leebelii nu godhu. Baay'ee rakkina akkasii qabaa jennee dubbanna. Kanaaf baqannee isin bira jirra nu simadhaa baqataa keenya. Nu fudhadhaa jennaa. Nu fudhatu. Hamma nan fudhadha jedhu samma mootummaa bira geessina. Jibuutiidhaas hin finna, Sudaanis nama hin finna. Refuujii jechuudha, resettlement. Social services keessa hojjenna, waldaa keessa hojjenna. Baay'ee waldoota irra deemnee faarfanna. Mana barnootaa irra deemnee sirbinaa hin faarfanna, waama barbaanne goona. Aadaa Oromooti jennaan hundumasaa aadaa Oromooti. Faarfannaa Oromoo faarfanna isaa aadaa Oromoo riflektii godhu faarfanna yeroo faarfannus sirbis jira. Kanaafuu Oromoo kan hin beekne Minisootaa keessa riili Minneapolis naannoo Minisootaa kana hunduma barsiifne jechuun hin danda'ama. Baay'ee hojjenna ture laayifiin qaba. Sa'aatii 3-4 gaafa baay'ee rafne sa'aatii 4 rafna. Baay'ee hojjenna. Walgayiidha, barnoota, nan baradha, nan hojjedha. Abbaan koo hidhaa jira, ijoollee mana gargaaruu narra jira faamilii koo. Obbolaan koo yeroo sana hundumtuu anaa gadi xixinnoodha. Baay'ee cimaa ture garuu baay'ee immoo murannoo waan qabnuuf baay'een keenya akkuma kana turre hundumtuu baay'ee hojjenna. Gara malee hojjenna. Keessumaa laayifiin koo hundinuu waa'ee saba koo beeksisuu kanarratti komitmentii guddaan qaba. Gara malee. Naannoo kana every church churchiin tokko nuuf. Schoolli nuuf. Festival of Nationiin amma jiru kun amma baay'ee keessaan qabu. Egaa Dure Oromoo community taasisaan ture waggaa lamaan darbee inni jedhani baay'een gadde raanii boona jechuun dandeessa Festival of Nationii sana numatu boordii isaanii keessa jirra. Buuziin keenya Oromoo buuziin baay'ee beekamaa ture. Special food achumatti biddeen sararuu farajjii dhuftee biddeenicha sarartee ittoo irratti naqattee roolii gootee fudhattee deemti. Maangoo kuular kan jedhu dhugaatii inventii goone inni baay'ee beekamaa ture populaarii ture. Buuziin keenya sana laayiniin isaa dheeraa baay'ee populaariidha. Shoon keenyas baay'ee jaallatamaa. Kan ammoo waldaatti dhaqnee faarfanna yeroo siin jedhu Oromoo kiristaana dhugaa miti kan faarfatu. Hin jiru xinnoodha baay'ee warri Islaamas wajjin dhaqanii faarfatu. Faarfannaa barsiiftu? Hin barsiifna. Iddoon itti namni qofaasaa waldaatti argamee dubbii waan Oromoo dhaqee akka inni barsiisuuf akka inni dubbatuuf adalti foorumii irratti ergine nama tokko inni yeroo achi ga'u faarfannaa afaan Oromoo dhageenyedha. Inni baagiraawundiin isaa Islaama. Waldaadha kan inni dhaqe? Waldaadha. Waa'ee Oromoo dubbachuu dhaqe? Waa'ee Oromoo dubbachuu dhaqe jarraba faarfannaanis akka jirutti fudhatanidha. Waa'ee keenya waan beekanii. Amma maaliif godha jedhanii lama ta'anii dhaqan inni tokko immoo Niw Yoorkii dhufe Ortodoksiidha hin beeku waa'ee waldaa waan beekuu qabu. Isuma Islaama kana inni wayya. Booda inni Islaamtichi taa'ee kataba. Faarfannaa kataba. Yesuus nuuf jiruu keenya hin beekna kan jedhu. Ati immoo dhaabbadhuudhuma Yesuus nuuf jiruu keenya jedhii lafa rukutii jedhe hin beekna. Yesuus jedhii lafa rukutii jedhe. Ulee immoo qaban yeroo hundumaa ulee Oromoo sana qabu. Isaanii faarfatu itti dhannee manni mataan dhaabatee yeroo nu dhannu maaltu ta'ee jenna haasaa faarfataa jirra madda baay'ee nu dinqee isa booddee faarfannaa keenya ta'e faarfannichi. Akka kana faatti hojjetamaa ture namni hundumtuu of kenne namni jiru xinnoodhaan jiru nyaata gurgurra
Hiddeettochuun biyya natti bare. Hiddeettochina, ittootochina, nyaata gurgurra. Ijoollee Suudaanii warra haadhaaf abbaan irraa du'anii sassaabamanii itti guddifamantu jira. Isaan ijoollee jajjabee kana guddine achitti. Horii waldaarraa kanaan jechuudha. Sappoortii goona. Baay'ee garmalee irratti hojjenne. Assaayilamiin almost automaatikidha. Oromootiin taanaan automaatikidha. Paaspoortii Oromiyaa jiru laata nuti maal ture? Baay'ee interestingidha. Waaqayyo dinqiidha. Waggaa tokko moo waggaa sadii yoo ilaalle natti fakkaata. Paaspoortii hojjenne ilaannaa inni. Maaliifi Oromiyaa meerre eessaa Oromiyaan kun jedhe? Oromiyaan maappii irra hin jiru Itoophiyaatti. It's within the Empire State of Ethiopia jedhamee beeksifama. Amma paaspoortii hojjenna inni. Paaspoortiin hojjetamee viizaan chaappaan qophaa'ee ijoolleen high schooliin hin dhufu Festival of Nations. High schooliin vizitii godhu baay'ee vizitii godhu guyyaadhaan hiraman. Festival of Nations kun torban tokkoof deemu. Steetii addaatiin yoo dhufu as duwwaa miti. Baay'ee beekamaadha Festival of Nations Minisootaadha. Steet feerii sanatti jechuudha. Isaan kanaaf ijoollee barattoota ijoollee high schoolii kanaaf paaspoortii kennu. Visit Oromiyaa innaan. Chaappaatti keenye, viizaatti keenye, itti keenye naqa. Baay'ee gammaduu bakka dhugaamatti fakkaata. Akka jechuun beeku akka wishii keenya akka ta'e akka kanaan Itoophiyaa dhaquu kan dandeenye beeku garuu paaspoortii irra turre. Jireenya nama gargaaruu qabdi jedhu anis akka jedhan keessaa tokko anis namatti gargaaraa jirtu keessaa tokko nama gargaaruu kana keessaa abbaa afaan keerra dhaalte moo akkasumatti of agarte moo itti dhalatte moo jechuuti moo kennaaf qulqulluu karaa qulqulluu si kennameedha. Hunduma isaati. Anammoo situu na gargaare moo nasi gargaare garuu illee waliin isaan beekamu. Asirratti dhugaadhumatti baay'een si galateeffachuu barbaada. Waa'ee gargaarsaa kaaftee baay'ee na gargaarte jireenya koo kiristinnaa guddachuu keessatti baay'ee na gargaarteeti. Waggaa meeqa wajjin kadhan? Waggaa 3 walakkaa. Na waaqayyo mul'ataan si fidee mul'atumaa walitti dhufnee gaaf tokko utuu nafin kadhannaa dafinoo sanaa gaaf tokko utuu nafin guyyaatti dhuftee nu tajaajilte jechuun waldaa keenyas immoo baakboonii waldaa sanaa taatee tajaajiltee saba sanaa baattee utuu si arrabsanii utuu si dhiibanii utuu si jibbanii kun egaa jira iddoo hundumaatti jira. Gidduu namni rakkina keessa ture namni acuuccaa keessa ture sabii acuuccaa keessa ture waliif hin jiru walirratti jabaadha. Inkoman namni saba keenya jaallatee miti kan akkas ta'u. Haala inni keessa turetu kan nu godhe haala sanatu kan nu godhee darbe garuu haala sana keessatti warra hin dadhabin tajaajile keessaa ati tokko baay'ee yeroodha. Inni kaan drop out godha, inni kaan hin baqata, inni kaan depressed ta'a. Namooti jabaatanii dhaabatanii waaqayyoon duwwaa ilaalanii deeman yeroodha. Iddoo kanatti immoo jabina cimaa barbaada. Waaqayyo nama dandeessiseetti kan hojjetanii kanaafuu ati yeroo sana beetta ibidda guddaa keessa darbine garuu immoo akkuma sila dubbanne ibiddichi nama hin gubu. Inuma darbama yooti hayyamte duwwaa si guba. Egaa isa keessa dhaabattee ati sun wajjiniin hojjettee warra iddoo kanaan waan kana ga'ee keessaa tokko isa kanaaf anusi galateeffachuun barbaada. Nama gaaffiitti deebi'uudhaaf garuu nama gargaaruun ayyaana waaqayyoo malee hin danda'amu.
namni of gargaaru iyyuu hin dadhaba yeroo tokko tokko. Ayyaanni Waaqayyoo nu baay'annaan kana goona. Qabeenya miti nama gargaaruun qabeenya irraa ka'a miti. Nama gargaaruun ayyaana irraa ka'a, laphee irraa ka'a. Namooti baay'een achitti nama gargaaru, wal gargaaru. Baqataan waan tokko hin qabne isa waa qabu bira taa'ee jiraata miti argiteetta. Kanaaf iyyuu bakkichumti bakka wal gargaaruun irra jirudha namni choisiitu hin jiru. Utuuti ilaaltu namni hin duuba. Utuuti nyaattus namni hin duuba. Sheerii godha, manas sheerii godha, nyaatas sheerii godha, wayyaallee sheerii godha miti iddoo sanaa namni dur. Ammallee fooyyee qaba baay'ee. Akka durii miti amma namni qaba. Hojjechuu jalqabame kadhataan turre maal? Akka namni hojii argatu kadhataa turre miti. Haalli namni ittiin lafa kanarratti hojjetu akka dhalatu inni kadhataa turre. Hin dhalate amma namni hojjetu. Namni hojiin hojjenne fedhiidhuma isaatiin hojjechuu dhiisa malee hojiin jira. Hojiin xinnoo jirti qaba. Jechuun baay'ee xinnoo kaffalu yeroo dheeraa immoo hojjetu garuu it's okay. Midhaan nyaachisa iddoo jiraatan hin qabaatu jechuudha. Isa kanaafuu haalichumtu akkasii garuu haala sana gararraa immoo asittis kanumaan godhaa turan Ameerikaas yeroo jiraadhusi hamman danda'u namoota dhufan asaayilamii warra gaafatan warra iddoo bultii dhaban manni kubanaa warra nyaata dhaban nyaati jira qabna nyaataa hin gargaara asaayilamii kana katabuudhaan akkuma looyerii taanee katabna yeroo sana tireenii godhamna hammi tokko tireeningii fudhanna warra looyerootarra in katabna gargaara keezii kana kompaayilii gochuu hojjenna wal gargaara asittis wal gargaarsi jira garuu an alootuma kootiini manuma warra kootiis akkuma kana ture egaa waanuma argite immoo barta manni abbaa koo fi haadha koosii mana namooti baay'een itti guddatanii haadhaaf abbaa kan hin qabne fuudhanii guddisuu gabateen keenya tokko gargar baasuun hin jiru wajjin nyaannaa wajjin rafnaa wajjin guddanna ijoollee hiyyeessaa kana wajjini kana kaakayyuu koofaas akkuma kana kanaafuu it's a way of life for me. Namni yeroo na biraa dhibu manni yeroo duwwaa ta'u na jibbisiisa malee namni jiraachuu natti ba'aan ta'u. Kanaafuu baay'ee waaqayyoon hagalatu waan man argee itti guddadheedha. Boodeerra immoo wanti caalaatti immoo na dhibu waa'ee sabichaati. Ba'aa sabichaatu narra jira. Narra jechuun ani gaa warra narra jiru keessaa tokkuma jedheen of fudhadha. Baay'ee na dhiba yeroo sabi kun rakkatu waan nuyi keessa darbine warri kaan hin galuuf warri saba kanaan ta'in hin galuuf waan nuyi jibbaan deemnuuf itti fakkaata garuu jibbatu hin ta'in acuucca sana keessaa bahuudhaaf namni kuni hin rakkata baay'ee rakkata namni keenya karaa adda addaatiin rakkoo guddaa keessa jira isa kanaaf saba kana gargaaruu narra jira karaa kanaanis haa ta'u sabicha gargaaruu waan narra jira na whatever way is available yeroo karaan kun blocked ta'u karaa tokko yeroo karaan kun blocked ta'u karaa tokko inni kunis immoo egaa yeroo fedhii qabdu karaan jira kanaaf Kitaaba qulqulluun namni hiyyeessa gargaaru akka nama waaqayyoo waan keessatti Biqilii baay'ee qabda jechuudha waaqayyoo amma yeroo namoota ni gargaaraa turte jireenya ta'ee fi waraqaa namoota gurguddaadhaan yeroo baay'ee namatti tola baay'ee namatti tola baay'ee miti gammachiisa baay'ee isaanii ani garuu hin beeku yeroo namni dhufee sitti dubbatu naata bakka waaqayyo galata keetuun gaafa sana callume dheera ta'een jedhamu yeroon deemu yeroon namooti dhufanii natti dubbatu natti hin beeku fuuluma isaanii iyyuu hin beeku akkas kana gootee jedhanii yeroo isaan afaan bo'an nannaa baay'eenna amma
dheengadda magaalaa keessa daawuntaawunii keessattuu deemnu mucaan taaksii oofu tokko dhufee afaan Amaariffaatiin natti dubbata. Na beektaa naan jedhe isin beeku yootiin jedheen. Natti mee waan ta'ee ture waan keessa darbee waan hin godheeroonii natti himu sun dhugumaan sitti himaa hin yaadadhu wanticha iyyuu hin yaadadhu. Jechuun tooppikicha na yaadadha garuu riilii baay'ee na dinqe sana gochuun kun baay'ee every day encounterii godha every hour waan ta'eef waan hundumaa incidentii hundumaa yaadachuu hin danda'u. Na baay'ee sitti tola anaaf jaarsa kootiin no tu sin geessa sin tajaajila jedhee wannoo jedha. Garuu namooti kana yaadda'u maanni namni dhufee waan itti matee rakkatee lubbuun isaa dhiphate amma namni dhiphate hin beektooti yeroo taasoftu amma iddoo lafan hojjedhu sanatti bakka inni sanatti hunduma sittaa isaa dhufe balballi koo banaadha beeku hojjetootis iddoo sanaas beeku hinuma ol galchuu yeroo namni dhufu isheen hindidduu taasofte jedhanii ol galchuu wajjiniin hin haasa'a hunda kana tajaajiluun rakkoodha. Garuu waaqayyo waan tokkoon kadhadha isa lubbuu tokko hirribumaa ka'ee keeziin socho'uu fi isa diduu yaadatee ma dhufa. Inni tokko immoo beela'ee dhufa. Egaa yaa waaqayyo daraa kee akkan isa dhibamee dhufe akkan ignoorii koonni na gargaareedhaan kadhadha. Yaaddoon koonni guddaan maanni nama rakkatee dhiphatee dhufe ignoorii godhee deebisuudha malee gargaaruu miti gargaaruu duwwaa miti. Egaa qabsoo keessa akka turte iddoo baay'eetti kaaftee dubbataa turte. Atamtii gara qabsoo turte. Qabsoo kana gaanii hinuma dhufe maatiidhuma keessa yeroodhuma dheeraadhaa fi abbaan koo baay'ee nama karaa kanaatti dammaqaa ture wanti baay'een isirra ga'eera. Kana duwwaa miti akaakayyuu koorras wanti baay'een ga'eera. Dhiibbaa baay'een dhiibbaan lafaa isaan kaasu jechuudha isaan sochoosu roorroo kana isaan dichisiisutti dhufeera. Kanaafuu roorroo kana didaniiru. Maatii kana dide keessaan dhufeen. Yoo namni tokko haqa qaba jiraachuudhaaf haqa qaba afaan isaatti haqa qaba aadaa isaatti haqa qaba lafa isaatti qabeenya isaatti jireenya isaatti kan jedhu haqa qaba warra jedhu keessaan dhufe. Kanaafuu hojiiruma koo fudhadhee guddadhe isuman itti fufes. Egaa waaqayyoon galanna gahu. Yeroon guddadhu inuma itti guddadhe. Xinnummaadhuma kootii ka'een keessa jira wanticha keessa. Amma egaa kunoo biyyatti jijjiiramee dhufeera. Jijjiirama kun itti ilaaltati. Well, jijjiiramni kun waggaa dheeraa waan itti qabsoofneedha. Waggaa dheeraa immoo waan itti kadhanneedha. Erga hojii waaqayyootti dhufe immoo cheenjii godheen harkatti waaqayyo akkaataa qabsoo kooti. Baay'ee spiritually baay'een duukaa bu'an ture wanticha duukaa. Kadhadha garmalee kadhadha kanaaf. Isan dur hojjedhu sana hundumaa waan hin dhiiseef amma kadhannaadhaan isa substituutii godha. Na waaqayyoo hamma dubbate ga'a. Iddoo amma dubbates jira. Dubbiin waaqayyoo hin hafu. Gowwootaaf garuu hin galu jedhamti. Dubbii waaqayyoo. Egaanii kan inni dubbate hin hafu waaqayyoo waancaa isaatu guute imimmaanni saba keenyaan guute waancaansa. Yeroo guutuu ga'a jedhee dubbatee hin godhee karaa nu hin yaadiniin ta'e wantisa. Karaa nu hin yaadin akkaataa nu hin yaadinitti ta'e garuu yeroo ta'u immoo baay'ee na gammachiise abjuu natti fakkaata. Maaliif akka namaatti yeroo teessee kaalkuleetii gootu karaan hin turre. Hin jiru karaan itti nuyi arginu jenereeshiniin keenya kun kan itti argu karaan hin turre. Karaa lolaa deemame karaan lolaa sun karaa ga'ee rukutame nurkatti rukutame keessaa qabsoon deemaa jiru hin jiru.
waaqayyo gaa karaa isaa dhufe karaa ofiisaati karaa kaalkuleetii inni godhe kana gaa kan namaa miti waaqayyo ijoolleenis gaa hin didde dargaggoonis hin didanii bitamuu didanii kanaafuu mootummaan garati socho'uu dhabe jechuudha amma gara socho'uu dhabuutti ga'ee waaqayyo warra kanammoo kaase keessaa warruma nu jibbin warra nu irratti dubbannu keessaa namoota kaase yeroo hundumaa inni nama qaba raajonni kee hundumtuu dhumanii qofaa koo na fedhee boo'e garuu ani qabaa jedhe miti qabanni kaasee jara kana gara waggaa 5 duraati natti fakkaata kanaan arge isaanii warra biyya Mo'aayiroo jechuudha. Dhugaadhumatti mul'ataa ture. Gaafa sanaa ka'ee lapheen koon guute waaqayyo nama akka qabu waa argine presenteeshinii wayii dhufanii dhiyeessanii waa argine gaafa sana. Ija hafuuraatii waan arge. Jarri kun amma waggaa 5 dura jijjiiramuu turan jechuudha. Akkaataa isaaniitu akka isaan itti hojii hojjetan akkaataa isaan itti dubbii dubbatan isa gararraas immoo namumti tokko namumti waruma Tigiree keessaa namni tokko dhufee jarattiin kun pheenxeedha hin gammaddaa naan jedhe maaliif hin gammadda jennaan pheenxeedha naan jedhe dhuguma ittaan jedheen isa booddee immoo akka isaan Oromoo ta'an iyyuu natti hime dhaqeenii ittiin wal baree wajjiniin dubbanne jaruma gaarii tokko baay'ee beekumsa isaaniitu nu dinqisiin jechuu koodha. Kanarraanis immoo mootummaa keessa namooti waaqayyoon qaban akkas cimoon jiraachuun isaanii baay'ee na dinqe. Na dinqine booddee keessa dhagaa dhufne akka keessa qabsoon jiru waaqayyoon kadhachuuf itti fufne jechuudha. Waggaa 2 akkas dura utuu isaan hin dhufin. Keessa sukkoomiin akka jiru dhageenyeerra waaqayyoon kadhachuutti fufne cimsinee waaqayyoon kadhachuuf itti fufne yeroo kun dhufu ani karaadha dhugaadha jireenya jedhamti isa kan qabani karaan jira warra isa qabaniin nus immoo kan barbaannu dhugaadha dhugaanis achuma keessa jira nama miidhuu nama balleessuutu hin ta'in dhugaan saba kana akka argamu dhugaan saba kana akka beekamu haqi saba kana akka eegamudha kana hin goone jedhaniiru egaanii haqi saba sakaaniis immoo narca'ee gidduuma kanatti kan keenya duwwaayyuu miti hundumtu wal qixxee ta'e booda keessa amma gaa akkaataan isaan ittiin deemaa jiran kun akkaataa dhibba sanu barbaanne yoo ta'uu baateyyuu deebii kadhannaa kootiiti baay'ee gammanneerra kun ta'uu isaatti alii alabjuuyyuu natti fakkaata. Egaa garuu sabi keenyas immoo haala dhufe kana simachuu qaba. 100% teesse yoo edde achiin geessu. Waan dhufe giraabii gochuun is very important. Wanta dhufe qabachuun. Waan dhufe qabatanii immoo isaaf irratti immoo hojjetu. Amma yeroo ilaalu garuu namooti keenya baay'een baaksiitii fudhatanii ta'anii ilaalu. Barcuma booddee irra teenyee ilaalaa jirra. Sabii warri kaan baay'ee gammadaa jiru. Nummoo gammadaa hin jiru. Barcuma argannee gammadaa iyyuu hin jiru. Egaanii kanaafiyyuu really baay'ee waaqayyoon baay'een galateeffadha namni waaqayyoon beeku barcumarra yeroo taa'u salphaa miti firdii qajeelaa kennamaa jedha sagalee waaqayyoo mitiidha sabii aara galfa ta'edha yeroo aara galfii saba kanaati kun namni amantii qabu yeroo hundumaa beezii qaba lafa dhaabatee hojjetu qaba akkaataatti hojjetus qaba borii isaas beeka waan irratti dippeendii godhus qaba. Isa kanaafuu yoo karaarraa ce'an duwwaa yaaddaaf kanan kadhadhuuf maanni humnichitti dhaga'ame
barcumichi laphee isaanii ol kaase akka karaarraan ceene duwwaan kadhadhaa akka kiristiyaanaatti. Waaqayyo fakkaatu gara dhumaatti fidaa deemna amma dhaabii Oromoof dhaabatee yeroo gara 1820 ta'a jedhaman ta'an akkasii wayitii yoo hundoo goruu baadde gara biyyaatti galee kan jiru. Amma kana hin barbaannaa nuyi. Hin barbaachisu. Ammi kun jiraannaani ammas luuzarsii taana gaaffii malee nurkaa bu'u ammas kaartaan nurkaa bu'uu isaati. Ammi kun xurraan. Maaliif yoo jette humna kan sabi kun qabu yoo tokkummaa qabaate duwwaadha. Kanan qabu taanaan immoo humna hin qabaatu. Walitti dhufanii tokko yookiin lama tokko illee meebii hin danda'amu ta'a. Lama yoo ta'ani yeroo elekshinii irratti haala laalanii inni tokko isa tokko dhiisuu danda'u qaba. Akkaataatti arreenjii godhan qabaachuu qabu malee akka kana baay'inaan fuulduratti deemuun gatiin qabu. Gatiin qabaatu. Kanaafuu ariitiidhaanii kanarratti hojjechuudha qabu. Konsolideetii gochuu. Differensii jiru minimaayizii gochuu. Differensiin amma argamu kuni baay'een isaa dhabinarraan kan ka'eedha. Waa dhabuurraan kan ka'eedha. Kanaafiyyuu gara fuulduraatti ikoonomiin hin fooyya'aa jireenyi hin fooyya'aa taanaanii rakkoo malee namni yaadisaa walitti qabamaa deema jedhee namana. Waaqayyoos immoo nu gargaara inni jalqabe kuni xumuraan baasa. Garuu samaraayizisii gochuu fi hojii wangeelaa Nuurzi Keeniyaa keessatti hojjetamaa jiru fakkeenyaaf ji'a ja'aan darbe Jaanuwaariitu Juun namoota lubbuu 132tu cuuphamee gooftaa fudhate kan isa geggeessaa jiru ijoolleen Naayiroobiidha. Tajaajilaa darban akka dhaga'anii finaasaa tajaajilanii darban keessaa harka qaban humni isaanii kan itti bahee yeroo isaanii kan itti dabarsan akka dhaga'anii fedheetanii nama 132tu cuuphame. Namni waldaa sanatti gooftaa fudhate cuuphameetu hojii misiyoonii Noorzi Keeniyaa geggeessaa jira. Saar Waacillee yaadatta ta'a. Nama Booranaa. Isatu geggeessaa jira. Kanaafuu it's very good. Hojiin gaarii deemaa jira. Barri kuni bara deebii keenyaati. Bara deebii keenyaati. Isa kanaafuu namooti hundumtuutu gammadanii ariifatanii saammatanii yeroo kan. Oromoon hundumtu iddoo jirutti saammate akkam gaariidha. Ariifadhu hojii dafiisaa miidha. Dafiisaa. Exactly. Dhumarratti dhaamsa qabdaa dhaggeeffatoota keenya waan jettu. Dhaggeeffatoota keenyaa fi dhaamsinaan qabu akka nama amantiitti nama ilaaltanii hin deeminaan jedha. Lubas ilaaluu miti. Hojjetaa wangeelaas ilaaluu miti. Jaarsolii waldaas ilaaluu miti. Tokkicha kan ilaalamu Yesuus Kiristoos. Hojiin an hojjedhu anatu hojjetaa jira malee ati waan luba taateef ana hojjisiisaa jirta miti. Eenyuuf hin hojjetaa jira? Lubbuu koof hin hojjetaa jira. Kanaafuu kingdamichi haadha manaaf fudhattee hin galtu. Mucaa tokko qabda. Mucaa keellee fudhattee hin galtu. Akkasumatti kaa'ame. Ofii keetii, dhimma keetii, dhimma mataa keetiiti, dhimma lubbuu keetiiti. Kanaafiyyuu sumatu abbichuma dhimmichi dhimma abbaa sanaatiif dhimma Kiristoosi. Isa kan akkasaan namooti baay'ee yeroo baay'ee nama ilaaluu dadhabne, abaluun arguu dadhabne, abaluu akkasitti yeroo inni lallabu dhaggeeffachuu dadhabne. Kana taane iddoo hundumaatti namuma jira, namni immoo nama. Namni nama dadhabaadha namni. Kanaafuu nama ilaalanii deemuun sirrii akka hin taane Waaqayyoon ilaaluun akka irra jiruuf hojichi immoo dhimma isaaniif dhimma Waaqayyoo akka ta'e akka isaan baran akka barru isa kanan baradheen iddoo sana keessatti lammaffata immoo waan danda'an hojjechuun is very important waan isaanitti kenname adda baafatanii hojjechuun waan Waaqayyootti kenne yoo hin hojjenne ba'aatti ta'a. Waan Waaqayyootti kenne yoo hojjetan garuu ba'aa miti baay'ee salphata. Waamicha kee iddoo isaa baruudha.
faarfattamoo, lallabdamoo, waldaa geggeessitamoo, nama tajaajiltamoo maaltu sitti kenname isa jedhu sanaadha. Warra siyaasaa duukaa bu'aniif immoo warra waa'een ba'aan saba kanaa ba'aatti ta'ee rakkataniif immoo kanan himu maanni dubbii afaanii miti kan barbaachisu. Warri dubbii afaanii dubbatanii dabarsuu danda'an warri geggeessi itti kenname ta'anii jiru barcumarra miti. Ani immoo maaliin hojjedhe yoo jette ani isuma na bukkee jiru kana waan geeddaramsa barbaadu tokkoon geeddara, waan nama harcaasu dura dhaabadha, waan nama walitti qabu hojjechuu, nama isaanii nama kufee jiru tokko immoo lafaa kaasuu danda'u, gargaaruu danda'u. An kun har'a guyyaa har'aa kana keessatti maaliin hojjedhee oolee haala amma keessa jirru kana kan jijjiiru kan fooyyessu maaliin hojjedhe isa jedhu of ilaaluun barbaachisaadha. Baay'een keenya numa dubbanna malee yeroo keenya dubbiidhaan waan saba kanaaf dabarsinu nutti fakkaata. Amma ijoollee dargaggoo dhumte kana qeerroo dhumte kana yoo ilaalte of kennan ba'anii gola ta'anii haasaan haasofne hin iyyine achi as ba'anii of kennan. Of kennuu isaaniitiin isaan du'uu isaaniitiin maaltu dhufe jijjiirama dhufe. Yeroo hundumaa iddoo jirrutti yoo of kennine malee yoo nama kennina ta'e hin danda'amu. Yeroo baay'ee nuyi an taa'een sin kenna maaliif waan ati roongii dubbatte waan ati roongii hojjette nima isuman hima ani immoo maaliin hojjetaa jira isa jedhu of ilaaluudha. Hojiin immoo dubbachuu miti hojiin. Siyaasaan dubbachuu miti, dubbachuu duwwaa miti. Siyaasaan namni qabsoo keessa jiru qabsoo sanaaf bu'aa waan tokko buusuu qaba. Guyyaa har'aa nama kufee jiru tokko fuudheellee yoo iddoon inni rafu kenneefi gargaaree hojiirra kaa'e, hojii qabsiise waan tokko hojjete. Qabsoodha kun. Yoon dubbadhe garuu hojiin gatiin qabu haasaa duwwaan hojii malee jedhe Kiristoos iyyuu jedheera. Isa kanaafi dhaamsan dhaamu saba keenyaa fi waan walitti qabu, waan sabicha walitti qabu, waa'ee kutaa, waa'ee amantii, waa'ee adda addummaa. Namni kun haadha tokko keessaa dhalanne amala adda addaa qabna. Torban keenya differentiidha. 8 anaa wajjin 8 keenya amala differentii qabna. Uniform ta'uu hin danda'u namni. Yaada walii rispektii goone jiraachuu danda'u qabna. Kanaafiyyuu waa walitti nu gurmeessu hojjechuudha. Akka sabaatti maqaa kutaa faarfatu baay'een namni wal hiraa waan adda addaatiin wal hiraa wal hiruu kana of eeggachuun nurra jira. Dubbiin nuyi dubbannu hundumtuu garbummaa sana garbummaa keessaa bahuuf garbummaatti deebi'uu contribute godha every minute. Kanaafuu egaa kanan jedhu. Akka isii yaabbisuu dhaggeeffattoota keenyaa obboleettii keenya Dure Nagaasaatii wajjin turre xumurree irraa amma isinis warra seenaa dubbisan ta'uu dhiisaatii warra seenaa hojjetan ta'a isiniin jenna. Ituun itti fufee obboleettii keenya Duree gaafadhe waan baay'ee irraa barachuu dandeenya. Egaa jireenya seerraa waan baay'ee akka isin barattan abdiin godha. Waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee isin jaallanna. Obboleettii keenya Duree jireenya kee waan dhaggeeffattootaaf birtee Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifame. Fayyataa baay'een isin galateeffadha warra nu dhaggeeffattanii. Ijoolleen karaa Naayiroobii darbitanii deemtan hundinuu baqattooti maqaa baqattoota jedhu kanallee hin jaalladhu. Baqataa miti nuyi dheessaadha jennu. Waa dheessini. Adara iddoo jirrutti hojii gamtaa, hojii gaarii, hojii fuulduratti nu deemsisu akka hojjennuuf isin kadhadha. Warri karaa waldaa keenya darbitan immoo waldaa keessan dubbisaa. Yaafadhaa nu gaafadhaa maalirra jirtu jedhaati. Warri gochaa jirtanis immoo isin galateeffanna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hamma sagantaa kana fakkaatuun walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.